gammachiisa. Miidiyaan Egeree Niwus Neetwork hundeeffama waggaa 5ffaa isaa sababeeffachuun affeerraa addaa isiniif qopheessee jira. Egereen miidiyaa bara 2019 irraa jalqabee uummata isaaf tajaajila odeeffannoo haqaaf wayitaawaa dhiyeessuun gahee olaanaa gumaachaatii jira. Kanuma sababeeffachuun caamsaa 19 bara 2024 tokko duwwaa 5 barmilii RD yookaan Thoomson Memorial Park jedhamutti Egereen miidiyaa affeerraa kabajaa isiniif godhee jira. Yeroo ammaa Egereen miidiyaa odeeffannoo dhugaatiin rakkoo uummata Oromoof Oromiyaa guyyaa guyyaan funaanee isin biraan gahaa jiraachuun beekama. Kana waan ta'eef affeerraa caamsaa 19 bara 2024tti isinii godhaa jiru irratti argamuun Egeree miidiyaa waliin haa tumsinu. Koree qindeessituu affeerraa Egeree miidiyaa odeeffannoo dabalataaf karaa toora bilbilaa armaan gadiin nu argachuu dandeessu. 22 66 duwwaa 83 32 yookaan 41 64 duwwaa 9 82 80 yookaan lakkoobsa biroo 41 69 84 85 70 nu argachuu dandeessu. Egeree Niwus Neetwork.